demokrasii ambitiyaa dhattiin fayyadamaa jirtuun tanaan dura an demokrasii qabu qaba demokrasii sana demokrasii nu harka baheet an harka seeneet ilma kiyya onnaa qabe ilma kiyya rabbi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi rabbii guddaa simratti haajiratu kabajamtoota ilmaan ayyaa qaqqaalii alaaf keessa jirtan egaa odeeffannaa qophii kiyya goraa fi goroo oromiyaatiin qophii yaa'a seenaatii fi hambaa seenaa irraa akkuma yeroo biraatitti har'a damee ilmaan baareentumaa keessaa sikkoo mandoo isin dhiyeessa. Egaa oromummaan waa hunda caala jal'abe eenyummaati. Akkuma jedhamu seenaa sikkoo mandoo bira darbee osoo deemu waabee gama dambali'ee seenaa jaarraa 12ffaa Sheek Hussein Ibrahim Shirinee dirree Sheekana Hussein akkasumas seenaa muraaf tuma heera sikkoo mandoof qubsuma ilmaan sadeen Baalee Diida'aa fi Gadab maal akka ta'ee fi kana gidduutti ammoo sirnitumaa akkaataan baalli wal harkaa fudhanii fi seenaa eenyummaa keessatti ammoo labata kanaaf maaltu barbaachisa kan jedhu dookumentarii hedduu qabadheetiin dhiyaadhee jira. Warri yuutuubii kiyyaaf haree taatan sabskiraayib gochuun maatii kiyyatti dabalamaa akkasumas kanneen yuutuub chaanaalii kennaaf maatii taatan laayik sheer kooment nu gochuudhaan qophii ajaa'ibaa kana dhandhamaa isiniin jedha. Waan ajaa'ibaati hamma xumura sagantaa keenyatti maarree nu faana bu'aa ceehumsa baaroo Sheekana Huseenii fi eebba manguddootiin eegalla. Ormoona goonaan gosataan dhimma abbaa jifaan gosataan alaamaa bushuraa walloot gosataan nagoo shoggaa roobeet gosataan qoomaa caakkisoo turiit gosataan timannaa xonnossaa sassagaan gosataan gomoora fiigaa koleet gosataan sangaan baase jolee gosataan ungaata gammada biyya teenne eeguun ganda quraana tidhiirti galee irrandeemtu gobeen adaraa jaalalaa nurratti hin jabaadha kijibaa fi uffee nurratti hin dhiisina rabbi tolaa fi biyyaa isin godhee. Sirna bu'aa bahii gabrummaa waggoota dhibboota hedduudha eempaayeraa biyyattiitii fi gaanfa Afrikaa bahaa keessatti Oromoo hacuucamaa ture keessaatii fi laalaa gurguddaa arga jiru keessaa Oromoon sikkoo mandoo isa tokko. Seenaa sikkoo mandoo jaarraa 12ffaa irraa ka'e barreessitoonni hedduun yaada gurguddoo adda addaas dhiyeessani. Seenaa sikkoo mandoo keessatti arsiin ilmaan abbatoo xaabboo akka jedhamu ilmaan kunneen abbaa shambooda baareentumatti akka deebi'an ragaan lafa kaa'eetii jira. Ilmaan ambatoo kunneenis egaa ambatoo xaabboo tuujii gannaale daangicha jedhaniit baareentumatti akka deebi'an ragaan dubbate. Sikkoo eenyu mandoo kan jedhuuf aadaa siyaasaa heeratuma sirnaa fi qubsuma ji'oogiraafii ilmaan sikkoo mandoos labata gadaa kanaatiif qabanneetiin dhiyaanneetiin jirra. Isinis hamma xumuraa sagantaa kanarraa akka waa hedduu bartan shakkii hin qabu. Haa ta'uutii malee akkuma beekamu battalaa yookiin ammoo battaba barii ol ka'iinsaa akkuma sirrii galaanaa jedhamutti egaa mee maqaa maaltu laatame seenaa akkamii akka waliin qaban akkuma Oromoon booranni ka Oromooti Oromoon ka xabbooti xabbo ka waaqooti waaqo ka daadhiiti daadhii ka uteeti uteen ka biteeti bite ka walaabuuti walaabuu ka jiilchaati jiilcha kan dawwaarooti akkuma jedhamu dawwaaroo ka hoofaati hoofaan ka sharaati sharaan ka hadiyaati hadiyaan ka raabaati raabaan ka dooriiti dooriin ka mormor mormor ka mamaati mamaan ka wararii warar ka maayaati jechaa hanga muummee hidda isaa dhawataa deemutti dameen ilmaan Oromoo shanan keessaa baareentumnis sikkoo mandoo lakkaawateetiin akkuma ambatorraa xabbo deemee shanan gannaale baareentumatti gala.
Waa'ee kana keessa barreessitoonni seenaa adda addaa kahanis ragaan lafa jiru garuu horteewwan kun seenaa addaa akka qaban ragaa gurguddaadhaan qabachuu qofa osoo hin ta'in odeeffannaa hedduu gosa isaanii waa'ee ilmaan sikkoo mandooratti tarreessu irratti dhugaan duudhaa safuuf himamsa afaanii irraa kan maanguddootaan gahe barreessitoonni yeroo adda addaatti dogongorsiisaa turaniiru. Haa taatu akka waan ilmaan sikkoo mandoo hortee garagaraa qabanitti yeroo isaan fakkeessaa turan akkasumas labataa fi lallaba baallii keessatti waa'ee ilmaan kanaa tokko lama jedhama. Egaa ilmaan arsee kunneen lameen sikkoo fi mando akkuma jedhaman ilmaan arsee 12 mandoo ilmaan 7 akkasumas sikkoo ilmaan 5 akka argate ragaan yoo himu kanneen keessaa ilmaan sikkoo hangafaa kan jedhaman raayya kajawa arroojii mannawaa fi heeban utaa waayyuu yoo ta'an maatii 7 mandoo akka waliigalatti mandooyyuu jedhamu. Haa ta'uuti ilmaan sikkoo yookiin sikkichaa wacaalee bullaalla jaawwii waajii ilaanni jedhaman 5 sikkoo maatii sikkisaa jedhamuun beekama. Ilmaan arsee 12 kunis egaa akkuma beekamu seenaa keessatti gosoota hedduu horanii yeroo ammaan kanatti akka seenaan ragaalee bu'uura qorannaatiif quubsuma ji'oogiraafii ilmaan sadeen arsee kanneen waabee gamaa gamanaa jiran diida'a baalee gadabiin yoo ta'an 361 gosoota horuu isaanii ragaan dubbata. Seenaa 1880 keessaa egaa diida'a baaleef gadabe quubsuma lafaa ilmaan arsee yoo ta'an bulchiinsa wiirtuu sirna gadaa waggoota 1600 dura akka turanii fi arsee ammoo lafaarra baalee jedhamtu kana keessa lubbuu waggaa 1600 dura jiraachaa turuu ragaan dubbata. Barruu kiyya amma keessatti egaa caasaa bulchiinsa aadaa fi dhaddacha yaa'aa fi bayima akkasumas yookiin man bal'aa akka qabuu fi gadaa Oromoo Arsii keessatti qaamni seera raawwachiiftuuf olaanaan akkuma beekamu gumii abbootii gadaa sadarkaa dhaddachaarra jira yoo ta'u gadaan Oromoo Arsii laga waabee gamaaf gamanatti egaa walumatti dhaddacha caasaa bulchiinsa gadaa Oromoo Arsii 20tti akka hiramuu fi Oromoon Arsii lafa baalee dhaddacha 11 Oromoon Arsii laga waabee kaabaa ammoo dhaddacha 9tti walitti dhaddacha 20 odaa roobaa jalatti bulchiinsa seeraa kan tumamuun caffee odaa roobaatiin bulaa turani. Qaalluun yeroo sanaa Abbo Dalloo akka jedhamuu fi seera fuja yookiin kakuu fi dhugaa sirna gadaa ittiin raawwatan eegsisu baalli walittis kennisiisu abbaa gadaa seera cabsees kallacha akka rakkoo sadarkaa abbootii gadaatti hiikamuus egaa kan dhaabbate yoo ta'e gaheen qaalluu Arsiitiif kenname suni murtii caffee odaa roobaattiin akka ta'ee fi imalli baallii gadaa waggaa 8 walirraa fuudhu abbo yookiin abbaa Dalloon fuudhuudhaaf hoffoltii deeman suni sirna muudaa akka jedhamu rakkoo daangaa qubsumaa fi lafaas yoo jiraate yaa'a gadaatiin dhiyaatee akka furamu beekama. Egaa kana malees waa'ee baajjii daraaraatii fi wantoota baalliin wal qabataniif hortee kana wal qabatanitti wantoonni gurguddoon hedduun danqa ta'an waa meeqatu jira. Haa ta'uuti malee waa'ee baalee jedhu irraa maaltu dubbatame kan jedhus beekuun barbaachisaadha. Har'a taate malee konyaan lafa Oromoo fakkeenyaaf eelkarre gara gammoojjiitti jiran kanneen akka Baaros, Dooloo, Iimee, Afdheer, Konya eelkarre jedhaman yoo ta'u har'a sirna gabrummaa keessatti deddeemaa tureen dhaloota kana facaasuuf waa meeqa godhame. Gooba Sheek Aliitiin goobba jedhee kan waame sirni warra
Faasilidasii fi Haayile Sillaasee aangoo isaanii jijjiirachuuf jecha waa meeqa taasise. Egaa Oromoon yeroo qubatu seenaa keessatti lafa qubatu hundumaa baala mukaa afata kan jedhu irraa hiikni gurguddaan maqaa lafaaf moggaafame malee namaaf akka hin moggaafamin seenaan lafa kaa'eetii jira. Haa taatu 8 gadaa Oromoo Arsii keessattis seenaan kun ragaa dhugaa yoo bahu Baale kan jedhu guutumaan guututti maqaa lafaa ta'uun isaa mirkanaa'eetiin jira. Bulchiinsa sirna gadaa fi akkasumas waa'ee heera qabeenya 1890moota keessatti dhaddacha Oromoo 20 jalattis lafti har'a sikkoo mandoo ilmaan sadeenii kun Baale kan jettu maqaa lafaa akka ta'e ragaan seenaa eereetiin jira. Haa taatu malee isaan kana gargar fageessuudhaaf yaadota adda addaa bocanii yeroo hunda kan ittiin seenaa kana qubsuma keessaa balleessuudhaaf waan adda addaa raawwatanis hin dhabamne. Kana qofa osoo hin ta'in maqaa lafaa duruma uumamaan akka jiru osoo beekamu kanneen hunda wanti isaan godhaniif maaliif kan jedhus egaa nama hin rakkisu. Sirna hacuuccaa kana keessa taa'ee egaa uumaa isaa keessatti waan inni dhiifate seenaa dhiifachuu qofa osoo hin ta'in dhugaa kanaan ilmaan sikkoo mandoo yookiin Arsee horteen isaanii 12 kan mandoo 7 fi sikkicha 5 waluma galatti hortee gosoota xixiqqoo 361 ol akka horan beekameetii jira. Waa hunda caalaa ummanni kun rakkoowwan gurguddaa sirni duudhaa barabaraan irratti raawwachaa ture kana hunda dandamatee har'a gahe. Haa ta'uuti seenaa kana keessatti Oromoon waa hunda jedha. Arsii ilmaan Ambatoo Xabboo yoo ta'uun abbaan Shambooda Bareentumatti galuu isaanii lafa kaa'eetiin jira. Mee ammas walitti deebinaa nafaana bu'a. Homaa sin danda'in darti lafa haaseen dhugaan akkanum ol haa deemtu dhugaa ol deemtu Rabbi bakkaan haa ga'u galmaan naa haa ga'u bakkaan naa haa ga'u aga toltuuti. Haa qabatti. Ilteetinna hobbaya ilteetinna ijaarra barra hafa ilteetinna hobbaa ijaarra barra hafa waa hunda gayaa ilteetinna hobbaa ijaarra barra hafa nu hambisa oraa bulaa hin eebbifna amma eebbannu dhiisa siniidhii hin eebbisa mee faatee waan ni dhagayi lafti dhagayi dolodhoo yaasi yaa gabbisi ciniisan goomsi gada bisi galchi gadaa ta'e deebisi deebisi edhime hindinu deebisi sirni malkaa uumeessaa laga Hawaashiyaa sirna odaa eenyuti odaa roobaati. Sirna odaa roobaa keessa Arsiin gadaa qabdee gadaa qaba. Birma jibultu mooraa tabaaraa roobale gadaa shanuu tartiiban qaba. Kan beennetu gadaa waan hin qabne se'a. Lukoo godhataniif luka sidaamaan ta'a namaamaa kuffiyyaa godhaan arabaan Oromoo natsa. Lafti dhagaye gadaan dhagaye. Gadaa wajjin dhagaye Oromoo hiisaa ta'e biiftuu ganamaa ta'e ariitu dhaqqabe beektu jalaa ba'e waa qaraa qarsaa ta'e qaraa waraana ta'e afarroo leencaa ta'e abaartu balleessa. Gadaan dhagahi gadama wajjin dhagahi waaqaa laftii dhagahi jedhan. Arsiin ilmaan Ambatoo Dooyyooti gosa Oromoo bal'inaan lafa qubatee fi baay'ina ummataatiin guddaa ta'e akka ta'e damee ilmaan Bareentumaa ilmaan Oromoo Arsiin ilmaan 2 qabuu jalqaba irratti sikkoo fi mandoo akka ta'anii fi sikkoo ilmaan 5 qabaachuu bullaa lajaawwi ilaannii wacaaleef waajii akka jedhamanii fi mandoo ilmaan 7 akka qaban raayyaa akka jawa utaa waayyuu haanamaa fi roojii yookiin biiftuu yookiin hawattuu dameewwan kana hunda jalatti akka jiran isin himeeti jiran. Arsiin laga waabee gamaa fi gamana lafti waabee gama Baalee yoo jedhamtu ta gamana Diida'a jedhamti akkasumas ammoo gama lixaatiin Gadab jedhamti. Gosti Arsii waabee gamana jirtus ganamas ni jirti. Arsiin lafa isaa yeroo hedduu Baale, Gadab, Albas, Diida'a egaa Laangaanoo fi Dambalillee yeroo jedhamanii waamamanii egaa maqaa jahan kanaanis adda qoodeesis akka waamu seenaan dubbatus guddoon hangafa ganamaa jal'aabaa sadeen jedhamaniitis waamamu. Haa ta'u malee egaa Caancoo, Booruu, Waayyoo, Duuroo, Laajjoo,
Fasaasa jedhanis lafa bal'inaan jahan armaan olii keessattis kan waamanis ni jiru. Haa ta'uutii malee magaalotaa fi aanoleen akka Asallaa, Adaabaa, Sinaana, Boqojji, Itayya, Loodee, Heexoso, Digaluuf, Xiijoo, Amiinyaa, Abboomsa, Agaarfaa, Eeggoo, Habuura, Heebano, Ogolcho, Kuyyara, Leemmuu, Bilbilooti, Raayituu, Bituu, Saddiiqa, Silxaana, Suudee, Wondoo, Shireef kan kana fakkaatan hundi isaanii maqaa gosa Arsii kan naannoo sanatti argamuutiinis akka waamamu ragaan dubbata. Caqastoota ilmaan Ayyaa akkasuma Arsiin ummata waliin jireenya dinqisiifata seenaa akkuma ilmaan Oromoo Booranaa Maccaa Ituu Humbanaaf Afran Qallootti akka qabu ragaan dubbata. Ummata aadaa bal'aa cululuqa qabuu fi kan tuqaa malee nama hin geenne akkasumas kan seenaa dhugaatiif lallabata rakkoo jiruu fi jireenyaa keessatti dhiiga ilmaa wayyoomaa ilmaan qulqulluu sabaa kan Booranaa hangafa ta'uu isaa amanuu fi hundee isaa guutuu kabaju yaa'a sirna safuuf duudhaa isaa jal'aabaa caffee gadaa odaa roobaa jalatti akka tumatu ragaan waa hundaan dubbateetiin lafa kaa'eetii jira. Haa taatu malee gosoonni kunneen kami jedhanii kanneen gaafatanis hin dhabamanii kanas meegaa ammas ce'umsa jecha maanguddootaatiin booda walitti deebina nafaana bu'a. كيسن هركان داك تاج زرب الله وسنت أولياء إيجاروميا Hawaasa kanaaf wanti ragaa ta'uu yoo jiraate uummanni Oromoo Sikkoo Mandoo waanjoowwan gabrummaa hedduu sirnoota impaayeraa keessatti akkuma uummata Oromoo keenya qaalii konyaawwan baha giddugala lixaa fi kibbaa jiratanitti uummanni Oromoo baareentumaa kan rakkoo safuu duudhaa isaa tarkaanfachiisuu dadhabeetiin hanga qabsoo harka muraaf harma muraa aanolee irraa hanga aduu har'atti aadaa isaa balleessuuf seenaa isaa balleessuuf waa meeqa irratti aggamameetiin hudhaa kanaan wal qabee tattaafataa jiru hin faca'u jedheetiin akkuma Oromoon Arsii luba shanan qabu maqaa isaanii Birmajjii Bultuma Horata Baharaa fi Roobalee jedhamus miseensa hawaasaa keessatti seenaan saba tokko yoomillee karaa amantiinis akka inni hin liqinfamne ta'ee jira. Seenaa kana keessa guddaa karaa amantiitiin taphatan gartokkeen waa hundaa caalaa Dirree Sheekanaa Huseeni. Dirreen Sheekanaa Huseen baristoonni hedduun akka nama lammii biyya alaa ta'etti ibsaa turani. Sheek Huseen garuu lammii Oromoo kan ta'anii fi uummata Oromoo Arsii keessaa kan dhalatan afaan Oromootiin afaan kan hiikkatan Oromoo keessatti kan guddatanii fi nama aadaa Oromoo sirriitti beekaniif eenyummaan isaaniis Oromoodha. Nama gargar hin baasin akka ta'an ragaaleen mirkaneessan. Sababa kanaan Sheek Huseen aadaaf eenyummaa Oromoo lammii kabaju qofa osoo hin ta'in bara jireenya isaanii 8 gadaa Oromoo Arsii keessattis akka miseensa tokkotti hirmaachuudhaan seerri aadaa Oromoo seera haqaa fi mirga ilmaan namaa kabachiisu akka ta'u seera waaqaatiin kan walitti hin buune ta'ee akka tumamu gochuudhaafis nama gahee guddaa taphatan akka ta'e beekama. Sheek Huseen yeroo lubbuun jiraataa turanitti egaa wal kabajuun wal gargaaruu fi waa hunda caalaa hundeen isaanii hundee qofa osoo hin ta'in amantiin osoo waliin qoodin Rabbiin gabroota isaaniitii akka kadhatanii fi waa hunda caalaa akka hulluuqane dubbata. Mee aadaaf turizimiin godina Baalee keessaa Abdul Jaliil maal jedha walitti deebina nafaana bu'a. Barsiifamu innis hanga ammaatti duuba keenya kana keessatti kan amma nu arginu gamoodha. Gamoo duubaan waggaa 900 duratti kan ijaarame hanga ammaatti tajaajila kan kennudha. Inni biraa immoo gamoowwan na duubatti argitan kunneeni waggaa 360 dura kan hawaasuma naannoo kana jiru hawaasuma Oromoo Baalee naannoo Arsiitiin kan ijaarame. Innis maalirraa akkuma naannoo kana jiru akkasumas immoo wantoonni itti dibaman halluuwwan ammayyaa osoo hin ta'in
wantootuma naannoo kana jiruun Hussein Sheikh Jawar daima duru biyyoon teessanii teenna jedhaa nu falmaa jenna biyyoo isaanii balaan tokko hin seentu lolli hin seentu hiyyummaan hin seentu faqriin hin seentu awwalaman isaanii bakka isaan ilaalaa itti godhan ture. Allahumma ram Nur Hussein Sheikh Jawar daima duru biyyoon teessanii teenna jedhaa nu falmaa jedhani barsiisaa amantii qofa osoo hin ta'in garlaafes heeratuma akkasumas ammoo baalli sirna qooddata seenaa ture. Hussein yookiin Sheikh Hussein Oromoo Arsii fi ollaa jiran biratti sheeka jaalatamaa fi fudhatamaa jannanni rabbii haa qunnamu. Maatiin isaanis gosa Kolobaa jedhamu kan damee sikkoo ta'e keessatti akka ramadamu maddeen ragaa himanii jiru. Kanaaf hawaasni Oromoo Arsii maqaan isaanii kan amantaa Sheikh Hussein jedhamu osoo jiru maqaa Oromoo Abseen Tolaa Roobaa kan jedhu itti baasanii isaan waamas jedhamu. Sheikh Hussein hawaasa Oromoo Arsii biratti nama dalagaa fakkeenyummaa qabu hojjechuudhaan beekamu fi miseensonni hawaasa Oromoo irraa baratan yookiin role of model ta'anittis ilaalaman. Karaa amantaa Islaamaatiin Sheikh Hussein uummata Oromoo Arsii biratti nama kabajamaa uummata biyyoo hunda irratti kitaabni waa'ee kana barreessu kumaataman lafa kaa'eeti jira. Kutaa kiyya jalqaba osoo akkamitti seenaan kun mi'aawu yeroo biraatiif isiniif qabadheetiin dhiyaadha. Kana waadaa isinii seenaa abdii rabbiiti. Isin Oromoo hundaaf naa qooddu jedheetiin yaada maarree kunoo goola beetii jira. Hawaasni naannoodhaa ikonomiidhaan fayyadamu, dinagdeedhaan fayyadamuudhaan akka of jijjiiru gochuudha wanni irratti hojjetamu. Kanaaf qabeenya kana beeksisuuf kallattiiwwan adda addaatiin miidiyaa biyya keessaa akkasumas elektirooniksii adda addaatiin weebsaayitii sadarkaa godinaa akkasumas ammoo biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan ayyaanaan alatti akkaataa turistoonni dhufanii qabeenya kana daawwatan kallattii gosoota promooshinii adda addaatiin filmaanni kenna moosii kanama biratti jaala ufii laalam rakkaatti quba amma gartee warra hidhaa jiru kulli namni tokkon baane hidhaa jira asraa muraati warra hidhaa jiru Oromoo kulli gartee hidhaa baasan akkana baasi jala bai gurdalel wajada jala jala galuhime gudinu tilide himudila walin jalatina ajati biya gorsite kanalebe kanawa biranu edi wala yani rabbin jadi namanjeti kiru zaba mazuru lafizina ربي جدا مسؤولا يعجزنا جواري قربا سباب دبة أبشر جنة ربي جزان دقتو أجبا كما سنسي قبلنا كما نانا قبضو ربي جرا شاء الله لينا تبردو أجبا وتلنا تكبا بكا والكين يا تكبا أجبا بولسو نورين بولسو وسلامتي أزين قدسو بولسو نورين بولسو وسلامتي أزين قدسو أجبا بولسو نورين بولسو salamete yazenguzezo go salamete yazenguzezo majanjare zurtume nisibina